Akkam jirtan obboleeyyan musliimaa addunyaa kan gubbaa argamtan cufaa jechuun baga jala bultii ji'a araaraaf jaalalaa baatii ramadaaniif nagaan isin gahe. Yooyyaa akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya Ramadaan Kariim jennee eegallaa hordoftoota amantaa musliimaa maraan baga gammaddan baga ji'a kabajamaa fi ji'a guddaa kana geessan irra deebi'uudhaan Ramadaan Kariim baga ittiin isin gahe jechaa jiini kun ji'a kabajamaa fi ji'a musliimtota yookaan immoo amantaa hordoftoota amantaa musliimaa biratti ji'a quraanni itti bu'ee fi ji'oota hunda keessaa ol kaafamee laallamuu fi ji'a kabajamaa ta'edha. Baga rabbiin ji'a kanaan isin gahee jechaa jiini kun ji'a ramadaanaa hawaasni musliimaa addunyaa hawwiidhaan eegaa turee fi jaalalaa fi kabajaadhaan bara baraan soomudha. Bitootessa 23 bara 2023 kan jalqabu yookaan immoo guyyaa kamisaa kan jalqabu ta'uun beekamee ifoomee jira. Gareen qorannoo ji'a baatii ramadaanaa biyyoota akka Saawud Arabiyaa UAE fi biyyoota musliimaa hedduun akka ibsa baasanitti ramadaanni yookaan jiini ramadaanaa guyyaa kamisaa irraa jalqabee tokko jedhee akka jalqabu ifa godhanii jiran jechuudha. Nutis maamiltoonni fi hordoftoonni YouTube keenya yookaan chaanaala kan keetti baga ji'a kana geessan baga gammaddan baga ittiin isin gahe jennaa. Kanatti aansuudhaan namoonni bebbeekamuu fi namoonni hedduun dhaamsa baga ittiin isin gahee hordoftoota amantichaati yookaan hordoftoota amantaa musliimatiif dabarsanii jiran. Namoonni hedduun kanneen akka Jawaar Muhammad fi namoonni bebbeekamoon hedduun yaada fi dhaamsa isaanii dabarsanii jiran jechuudha. Nullee akka itti aanu kanatti walitti qabannee yaada namoota bebbeekamoo garaagaraa qabannee isin dhaaneera. Nu waliin turaa isin jenna gara viidiyoo. Kunoo akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan irratti fuula feesbuukaa isaa irratti obbo Jawaar Muhammad ergaa baga geessanii Ramadaan Kariim jechuudhaan maxxansee jira jechuudha. Gara biraatiin bifama gara biraatiin obbo Taayee Danda'a Areedoos obboleeyya musliima fi Ramadaan Kariim soomanni kan nagaa tasgabbii fi gammachuu isiniif haa ta'u jechuudhaan dhaamsa isaa uummata musliimatiif dabarsee jira jechuudha. Gara biraatiin Ustaaz Ahmadiin Jabal yookaan immoo barsiisaan amantii fi beekan hayyuun seenaa kun baga sooma ramadaanaa bara lakkoofsa hijiraa 1444tiin nagaan isin ga'e jechuudhaan fuula feesbuuka isaa irratti maxxansee jira jechuudha. Nuuf jiraadhaa ustaaza keenya jennaani. Gara biraatiin aktiivist Yaayyaa Bashiiris baga baatii kabajamaa ramadaana bara 1444 isin gahee Ramadaan Kariim to all Muslim around the world jedheera. Galatoomi obboleessa keenya jennaani. Gara biraatiin injinar Taakkalaa Uumatis kunoo akkuma argaa jirtanitti obboloota keenya musliimaa hundaanuu baatiin soomanaa gaarii isiniif haa ta'u jennaani. Hedduu galatoomii galata guddaa qabdu jennaani. Taakkalaa Uumatiin jechuudha. Itti dabaluunis namoonni hedduun artistoonni fi tiiktookaraawwan hedduunis dhaamsa obbolummaa isaanii bahachaa jiran jechuudha yookaan immoo dhaamsa baga ittiin isin gahee uummata musliimatiif dabarsaa jiran jechuudha. Osoo amantiin waliin qoodiin yookaan immoo hordoftoonni amantaa kiristaanaa ta'anii obboloota isaanii musliimatiif dhaamsa baga ittiin isin gahee dabarsaa jiran jechuudha. Biyyi keenya yoo akkana taatu fi yoo akkanatti jaalala waliif ibsame bareeda jechuudha. Maaliif biyyi keenya biyya amantii tokko osoo hin taane biyya amantii garaagaraatii fi saba garagaraati. Kanaaf tokkummaa akkanaatti nuuf tola. Tokkummaa akkanaatti nurraa bareeda jechuudha. Dhuma irratti jiini yookaan jiini ramadaanaa kun ji'a jaalalaa, ji'a kabajaa fi ji'a quufaa, ji'a kan dhabe itti argatu, kan beela itti quufuu fi
ji'a kan dhukkubsate itti fayyu nuuf haa ta'u jennaa. Ji'a kana keessa akkuma baratame ji'a harka qalleeyyii fi rakkataa namoonni nyaataa fi wanta garaagaraa hin qabne itti gargaaramanidha. Itti deebi'uudhaan Ramadaan Kariim isiniin jennaa. Galatoomaa waan nu dhaggeeffattaniif Ramadaan Kariim.